oduu teenyaa jalqabaatiin magaalaa Naqamteetti hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa gaggeeffamaa jira jedhame. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Naqamteetti imaluuf karoorfatanis sababa sodaa nageenyaatiif hafuun dhaga'ameera. Bulchaan Itoophiyaa yeroo duraatiif imala isaanii haqu hiriira arraa irratti argamuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa waan jedhan qabu gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin guyyaan haadholee guutuu addunyaatti kabajamaa jira jedhame. Itoophiyaa keessumaa Oromiyaatti immoo haati Oromoo ilmi kee waboodha jedhamuun ammallee ajjeefamaa jirtis jedhame. Addunyaa guyyaa haadhaa kabajaa jirtuu fi harmee raayyaa ittisa biyyaatiin Oromiyaatti ajjeefamaa jirtu dhimmicha irrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa Falasxiiniif beekamtii kennuu malaa jedhame. Dhiyoo Filisxeemota dachee isaaniirraa buqqaasuuf dhaadatanii karoorri isaanii kan fashale Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti biyyoota hedduu faana mari'achuuf akka jiranii fi gara Saawud Arabiyaatti imaluuf akka jiraniis ibsameera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin magaalaa Naqamteetti hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa gaggeeffamaa jira jedhame. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Naqamteetti imaluuf karoorfatanis sababa sodaa nageenyaatiin hafuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan Naqamteetti hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa ajaja lixaa waggaa 47ffaa sababeeffachuun hiriirri deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaatiif tumsu bahamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasan. Kanaanis ayyaanni hundeeffama iizii lixaa 47ffaan istaadiyeemii Naqamteetti kabajamaa jiraachuu mootummaan yoo ibsu uummanni magaalaa Naqamtee garuu humnaan hiriira nu baasan jechuun himachuu irratti argama. Itaamaajoor Shuumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaadlii Hassanii fi itti aanaa Itaamaajoor Shuumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Jeneraal Ababaw Taaddasaa, ajajaan iizii lixaa Jeneraal Massalaa Masarat, akkasumas qondaaltonni jeneraalaatii fi jiraattoonni magaalaa Naqamtee hiriira kanarratti argamanii jiru jedhame. Odeeffannoo nuti qabnuun guyyaan hundeeffama iizii lixaa kun guyyaa lamaaf kabajamaa jedhamee ture. Miidiyaaleen mootummaa garuu har'a gabaasa baasaniin ayyaanni hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa iizii lixaa kun guyyaa 3 jechuun gabaasaa jiru yookaan amma dura guyyaa 2 kabajameera jechuudha. Kabaja ayyaana hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa iizii lixaa kana hordofee hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa akka jiru miidiyaaleen mootummaa bal'inaan gabaasan. Akka gabaasa OBN fi EBC'tti yoo ta'e jiraattonni magaalaa Naqamteetii fi naannoo ishee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qaban agarsiisuuf dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mul'ataniiru. Miidiyaaleen mootummaa kun gabaasa akkana jedhu hojjetanis faallaa isaa garuu jiraattonni magaalaa Naqamtee dubbiin kun sobaa jedhan. Fakkeenyaaf EJM'if namni barreeffamaan yaada isaa erge tokko akka himutti ani waggootaaf magaalaa Naqamtee mana kireeffadheen jiraachaa ture. Eda halkan tasa osoo nuti rafnu yookaan osoo nuti yaadin abbaan manaa nutti ol seenuun ganama hiriira baa raayyaa ittisa biyyaa deeggara jechuun nu ajajee jedhama. Kan nama dhibu garuu ganama subii sa'aatii 11tti ka'uu qabdu jechuun nu akeekkachiisee kan jedhu jiraataan magaalaa Naqamtee tokko sana ta'uu baannaan uleedhaan deemtu jennaan nutis tole jennee ganama kana hiriira ba'uuf dirqamnee jedhama. Uummata humnaan hiriira baasuu kana xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illeen kan mirkaneessan yoo ta'u Jawaar odeeffannoo keessoodhaan argadheera jechuun ganama kana maxxanseen magaalaa Naqamteetti ganamaan qaamonni mootummaa humnaan manarra deemanii dargaggoota hiriira baasaa akka turan ereera. Hiriira har'aa irratti argamuun haasawaa kan taasisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ajajni lixaa biyyaaf gaachana ta'e diinaaf ammoo sodaa ta'eera jedhan. Lixa Oromiyaatti nageenya waaraa argameen hojiin misooma addaan citee ture karaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun hojjetamaa jira. Kunis bu'aa raayyaan ittisa biyyaa lixaa fide keessaati jechuun dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa utubuu keessatti gahee olaanaa bahataa jiras jedhan obbo Shimallis Abdiisaa daangaawwan Itoophiyaa hundatti wareegama qaalii kaffaluun
hojii gootummaa hojjeteen dhaloonni fi misoomni akka itti fufuuf wareegama qaalii kaffalaa jira jechuun raayyaa ittisa biyyaa jajaniiru. Obbo Shimallis lixi Oromiyaa giddugala dinagdee akka ta'uuf hawaasni naannawichaa hojiilee hojjetamaa jiran akka tiksuu fi cimsee akka itti fufuus waamicha dhiyeessan. Obbo Shimallis Abdiisa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa dabrees yeruma akkanaa Wallagga Naqamtee dhaquun dubbii arra dubbatan kana dubbatanii turan. Kan nama ajaa'ibu garuu miidiyaaleen mootummaa bara dabre tamsaasa kallattiitiin haasawaa isaanii uummata biraan ga'an. Barana garuu miidiyaaleen mootummaa tasuma tamsaasa kallattii ugguramanii jirus jedhame. Kun kanaan osoo jiru ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaa har'aa magaalaa Naqamtee akka deemuuf karoora qabatan eda gabaafnee turre. Ta'us garuu ministeerri muummee Abiy Ahmad waa'een inni Wallaggatti imalu erga bal'inaan miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodamee booda Wallaggatti imalu sodaatanii hafanii jedhame. EJM odeeffannoo qabuun ministeerri muummee Abiy Ahmad ganama har'aa sa'aatii 4tti Naqamtee dhaqqabuutu irra ture. Abiy Ahmad Naqamteetti imaluuf akka jiru xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad eda ifatti barreessu hordofee bulchaan biyyattii kun nageenya dhuunfaa isaaniitiif sodaachuun Naqamteerraa hafuu EJM odeeffateera. Bulchaan biyyattii sadarkaa kanatti bakka deemuudhaaf karoorfate haquun kun isa jalqabaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa erga aangoo qabatanii waggaa 3 walitti aansuun yeroo wal fakkaataatti Naqamteetti imalanii turan. Bara 2023 ministeerri muummee Abiy ebla keessa Naqamteetti imalanii hawaasa mariisisanii turan. Haaluma wal fakkaatuun bara 2024 caamsaa keessa ammas Naqamteetti deebi'an. Bara kanas caamsaa 11 Naqamteetti imaluuf karoorfatanii guyyaa kaleessaa kanaafis pirezidaantii Shimallis Naqamteetti erganii turan. Haa ta'u malee bulchaan biyyattii Naqamteetti imaluuf jira jechuun Jawaar maxxansu hordofe namoonni hedduun Abiy akka Naqamteetti imalu barreessinaan Abiy nageenya isaatiif sodaatee hafeeraa jedhame. Oduu biraatiin guyyaan haadholee guutuu addunyaatti kabajamaa jira jedhame. Itoophiyaa keessumaa Oromiyaatti haati Oromoo ilmi kee waboodha jedhamuun faallaa isaa ammallee ajjeefamaa akka jirtu ibsame. Guyyaan haadholee waggaa waggaan caamsaa 11 kan kabajamu yoo ta'u addunyaa tanarratti ishee waan hundanuuf taate harmeen guyyaa hunda sammuu namaa keessaa kan hin banne ta'us guyyaan har'aa isiidhaaf ayyaana addaatii jedhu warri guyyaa kanaaf bakka guddaa kennan. Tan nu deesse haga waggaa 15tti eenyuyyuu caalaa nutti aanuun nu guddiftee tan nu jaalattuuf eenyuuniyyuu nun qixxeessine harmeef guyyaan tokko kan isii akka ta'uuf bara 1928 kabajamuu eegale. 1914 immoo guyyaa haadhaa jedhamuun ifatti guyyaan laatamee fi addunyaa guutuutti guyyaan kun kabajamuu eegale. Kanaanis caamsaan 11 maazardee jedhama. Haati ilmaan isii lafarra fiduu qofa utuu hin taane jireenya ilmaan isii bocuu keessatti gaheen isii leenca akka ta'e hundaatu amanama. Biyyoota 40 ol keessatti guyyaan haadhaa kun haala adda addaatiin kan kabajamu yoo ta'u biyyoota haadholeen ittiin kabajamne kan haati itti sababa ilmaatiin ajjeefamtu kanneen akka Itoophiyaa keessattis guyyaan kun inuma kabajamama. Guyyaan haadholee kun sababa malee callifamee kan hin kabajamne yoo ta'u guyyaan kun hojii cimaa haadholeen hojjetan keessumaa nu guddisuu keessatti wareegama isaan kaffalaniif beekamtii kennuudhaaf kan kabajamudha jedhame. Kabajni guyyaa haadholee kun biyyoota adda addaa keessatti akkaataa adda addaatiin kabajama. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti guyyaan haadhaa akkuma biyyoota kaanii kan kabajamu yoo ta'u aadaan Itoophiyaa guyyaa haadhaa ittiin kabajan addunyaa irraa baay'ee gargar akka ta'e himama. Kabajni guyyaa haadhaa kun naannoo Oromiyaa keessatti baay'ee oowwaa miti jedhu namoonni dhimma kana hordofan. Kanaaf ammoo sababoota hedduu ni dhiyeessu. Sun keessaa amantaan tokko akka ta'etti eeru. Guyyaan hundi guyyaa haadhaa akka ta'etti amannus nuti akka EJM'tti guyyaa kana sababa malee hin kaafne. Oromiyaatti guyyaa haadhaa kana sababeeffachuun waan baay'ee wal yaadachiisuuf oduu tana hojjechuuf dirqamne. Har'a addunyaan wayita guyyaa haadhaa jechuun harmee isaanii gammachiisuudhaaf dhamaanitti Oromiyaatti faallaa isaa harmeen Oromoo guyyaan isii kabajamuun hafee ajjeefamuu dabalatee dararaa hedduu arguu irratti argamti. Harmeen Oromoo erga bara 2018 ministeerri muummee Abiy aangoo qabatee takkaa hin boqonne. Oromiyaatti qaamonni qawwee hidhatan hundi isaanii kabajaan haadha Oromootiif qaban xiqqaadhaa jedhu qeeqxoonni. Bara 2019 irraa eegalee waraana Oromiyaa keessatti hammaachaa dhufe. Halkan waraanni bilisummaa Oromoo harmee Oromoo dararuu guyyaa raayyaan ittisa biyyaa harmee Oromoo dararuu isa bira dabree ajjeesaa
tureeram. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun qaamonni nageenya keessuma raayyaan ittisa biyyaa haadha Oromoo ilmi kee woboodha jechuun manaa gabbaasee mana irratti gubuun ala bulchuu, manaa gabbaasee ala bulchuun isa hanqatee ilma isii manaa gaffuudhuun haadhaan ilaali jecha ija isii duratti ilma ajjeesu, haadha Oromoo ilma isii fuudhanii fuula duratti ajjeesuun hafee dhumarra ammoo ilmi kee bosona jira jechuun raayyaan ittisa biyyaa halkan gurraacha manaa gaffuudhee harmee guddoo ajjeesuun Oromiyaatti baratamaa tureera. Kanaafis fakkeenyi guddaan harmee Oromoo aadde Kulanii Hawaas yoo taatu harmeen Oromoo Kulaniin bosatitti ilma keetu bosona jira jedhanii erga qabanii mana hidhaatti dararanii booda halkan gurraacha bara 2023 dhumarra ajjeesuu hundi ni yaadatam. Kanaaf ammoo guyyaan harmee addunyaa irratti gammachuu yoo kabajames Oromiyaadhaaf guyyaan kun ulfaataadha. Ejem harmee Oromoo dararaa hedduu argaa jirtuuf baga guyyaa harmee geessan jecha Oromiyaa keessatti ammoo ajjechaan harmee irratti raawwatamu akka dhaabbatu hawwama. Oduu teenya xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa Falastiiniif beekamtii kennuu malaa jedhame. Dhiyoo Filisxeemota dachee isaanii irraa buqqaasuuf dhaadatanii karoorri isaanii kan fashale Tiraamp dhimma kanarratti biyyoota hedduu faana haasawaa akka jiran ibsame. Kunis Israa'elii fi Ameerikaa jidduutti wal dhibdeen uumamuu hordofee akka ta'e gabaafame. Waraana addunyaa lammaffaatii as seenaa keessatti yakka waraanaa hamaa kan raawwatte Israa'el waggootaaf Ameerikaan akka mootummaa Falastiiniif beekamtii hin kennine dhorkituusa amma dhumarraa Ameerikaa fi isii wal dhabuu hordofee oduun gammachuu tokko as ba'uuf akka jiru miidiyaaleen Israa'el gabaasuu irratti argamu. Jerusalem Post miidiyaa Laayin jedhamu wabeeffachuun akka gabaasetti Tiraamp mootummaa Falastiiniif beekamtii kennuu akka danda'u kanas yeroo dhiyoo keessatti beeksisuu akka danda'u gabaaseera. Miidiyaan Laayin dhimma kanarratti maddeen dippiloomaasii hedduu dubbisuun gabaasa bal'aa hojjate keessatti dhimmi Falastiiniif beekamtii kennuu waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u akka ta'e tilmaamam. Kun ta'uu isaatiin dura Saawudiitti kan imalan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Saawudii qofa utuu hin taane dhimmuma kanaan wal qabatee biyyoota akka Kaataarii fi UAE faanas marii godhuuf jira jedhameera. Imalli isaa ammaa kun erga aangoo qabatee kan jalqabaata. Imalli Tiraamp amma Saawudii fi biyyoota Arabaa kaanitti godhu kun waa'ee waraana Gaazaatii fi beekamtii mootummaa Falastiin akka ilaallatu jalqabumaa tilmaamamaa ture. Torbaanota dabre keessa pirezidaantiin Ameerikaa gara Saawudiitti akka imalan wayita ifatti beeksisan pirezidaantiin Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon akka mufate miidiyaaleen Israa'elii fi Ameerikaa gabaasaa turan. Imalli Tiraamp Filisxeemota gammachiisuu akka danda'u akkasumas ammoo yakkamaa waraanaa Netanyaa'oo gubuu akka danda'u miidiyaalee warra Arabaas gabaasuu irratti argamu. Kana gubbaan miidiyaaleen Netanyaa'oo eda gabaasa bal'aa hojjechaa jiraniin Falastiin biyya taatee dhaabbachuuf akka jirtu gabaasaa jiru. Miidiyaan Laayin maddeen dippiloomaasii maqaa isaanii dhoksan wabeeffachuun akka gabaasetti pirezidaanti Doonaald Tiraamp mootummaa Falastiiniif beekamtii kennuu ilaalchisee ifatti torbaanotaas dhufan keessa ifatti dhimma kana ni ibsaa jedhu. Kun kanaan osoo jiru Hamaas osoo hin dabalatin yookaan hin hammatin mootummaa Falastiin hundeessuun akka jiraatu labsaa jedhamee eeggamam. Maddi dippiloomaasii Laayiniif yaada kennan tokko itti dabaluun Tiraamp akka amanuutti Ameerikaan mootummaa Falastiiniif beekamtii yoo kennite baati giddu galeessaa hundi nagaa argatti jedhee amana. Jijjiiramni guddaanis ni dhufa jechuutti amanaa jedha. Maddi Laayin kun kanaan osoo jiru waa'ee Falastiiniif beekamtii kennuu irratti Masrii fi Joordaan moggeeffamuun ammas caalatti sodaa uumeera. Dhimma Falastiiniif beekamtii kennuu kanarratti mariin qaamota hedduu faana gaggeeffamaa jiraatus akkasumas ammoo marii irratti qaamonni hedduun affeeramanis pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiitii fi mootiin Joordaan Abdullah lammaffaan hin affeeramne jedhame. Isaan biyyoota lamaan Falastiinitti dhiyoo jiran waan ta'aniif affeeramuun sirrii ta'us moggeeffamuun shakkii uumeera. Tarii pirezidaanti Doonaald Tiraamp biyyoota lamaan kan moggeessaniif amma dura Filisxeemota nurraa fudhadha jennaan jarri diduu hordofeeti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhuguma waan jedhan kana galmaan ga'anii Falastiiniif beekamtii kenninaan two state solution kan jedhamu mirkanaa'uu isaati. Wanti kun yakkamaa waraanaa Netanyaa'oodhaaf mata dhukkubbii biraatii jedhame. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp yaada kanaan kan gabba'an karoorri isaa amma dura erga kufee booda. Ji'oota dura Gaazaa guutummaatti dhuunfachuuf karoora akka qabanii fi kanaaf immoo Filisxeemota buqqaasuun karoora isaanii jabaa akka ta'e dubbachaa turan. Doonaald
Doonaald Tiraamp. Dubbii sana hordofee guutuun biyyoota Arabaa Doonaald Tiraamp mormaa turan. Biyyoonni lixaa hedduun Ameerikaa waliin michuu ta'anis kun duguuggaa sanyii amma Tiraamp raawwachuuf jirudha jechuun mormaa turan. Tiraamp lammiilee Gaazaa buqqaasuuf ture sana biyyoota akka Soomaaliyaa, Suudaan, Ijipt dabrees Joordaan qubsiisuun karoora isaanii guddaa ture. Ta'us garuu yaada isaa biyyoonni tokko iyyuu hin fudhanne. Inumaa biyyoonni michuu jaboo ta'an tokkoon isaanii Tiraamp irraa fudhachuu hin dandeenye. Karoorri isaanii sun guutummaatti fashaluu hordofeeti. Amma Falasxiiniif beekamtii ni kenninaa kan jedhan Doonaald Tiraamp.